Yoo. Sagalee laafaa fi jabaataa kan nuti jennu egaa sagalee laafaa fi jabaataa afaan Oromoo gaafa jennu tokkoffaa laafaadhaa kan nuti jennu dubbifamaan keenya lama ta'uu fi dubbifamaan keenya tokko ta'uu akka fakkeenyaatti baa lamaan yoo walitti aanee fi baan tokko yoo ta'e akkasuma caa tokkoo fi aan lama yoo walitti aanan haala inni ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Sababni isaa baan lamaan yoo walitti aananii sagaleen kun sagalee jabaataa jenneetu walitti ibsina. Qubee fakkeenya sagalee jabaataa fi sagalee laafaadhaa kan nuti jennee afaan Oromoo keessatti ibsuu dandeenyu kan nuuf murteessu yookiin kan nuti irra dhaabbanne himuu dandeenyu dubbifamaaf dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaan lama ta'uuf dubbifamaan tokko ta'uutiin sagaleen kun sagalee jabaataadha yookiin immoo sagalee laafaadha jenna. Asitti fakkeenya baan tokko yoo ta'an caa akkasuma kan biraan illee daa, haa, gaa, haa, jaa warreen jedhaman tokko tokko isaaniitiin jechuudha. Warreen ani si'atti agarsiisaa jiru kuni qubee dubbifamaa tokko tokko qofaa jechuudha. Qubee dubbifamaa tokko tokko gaafa jennu tokkichi isaanii qofti walitti aananii tokko tokko qofa yoo galan sagaleen kun sagalee laafaa jennaani. Akka fakkeenyaatti immoo lama lama ta'anii yoo galan immoo akka fakkeenyaatti baa, caa, daa, haa, gaa, haa, jaa warreen jennu immoo warri kun fakkeenyaa jechuudha. Asitti tokko tokkooni jechuudha. Tokko tokko yookiin qeenxee ta'anii yoo galan sagaleen kun sagalee laafaa jennaani warra kanaa jechuudha. Yoo warri kun immoo lama lama ta'anii walitti aananii qubeen dubbifamaa wal fakkaataan walitti aananii lama ta'anii galaniinaan jabaataa jennaani. Yeroo dheeraa fi gabaabaa ilaalaa turre keessatti dubbachiiftuun keenya lama walitti aantee wal fakkaataa ta'ee walitti aansee galee jennaan sagaleen kun sagalee dheeraa ta'a. Dubbachiiftuun keenya immoo tokko taatee galtee jennaan immoo inni gabaabbataa jenne. Gabaabbachuuf dheerachuun kan inni murtaa'u dubbachiiftuu shanan irratti yeroo ta'u, laaffachuu fi jabaachuun qubee afaan Oromoo immoo dubbifamaa keenya irratti hundaa'a jechuudha. Dubbifamaa yeroo ta'an immoo laafaadha. Sagaleen kun kan nuti jennu sagaleen dubbifamaa tokkichi bifa wal fakkaataa tokko tokko yoo ta'e sagaleen kun laafaadha. Sagaleen dubbifamaan keenya wal fakkaataan lama walitti aanee galee jennaan immoo sagaleen kun jabaataa jennaani. Warreen kun akka fakkeenyaatti baa fi baan wal fakkaatudha. Lamaan isaanii yoo walitti aananii galan sagalee jabaataa dhufa. Caaf caan illee daaf daa, faa faa, gaa gaa, haa haa jennee warreen dubbifamaan keenya walitti aananii yoo galan jabaataa nuu kennu jechuudha. Egaa isaan immoo warreen kana keessatti gaafa laallu kun addana kanatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Sagalee isaa deemnee jechuudha. Kunoo addanatti gaafa laallu inni jalqaba irra jiru bira jedha. Bira. Bira gaafa jedhu qubee afur qofaan barraa'e. Qubee afur qofaan barraa'uunsaa dubbachiiftuun keenya tokko tokko dubbifamaan keenyas tokko tokko jechuudha. Addana inni lammaffaa irra jiru garuu bira kan jedhuu fi birraa kan jedhu maaltu jabaatee jira? Raan keenya jabaatee jira. Birraa kan jedhu raan lama ta'ee walitti aanee galuunsaa jabaachuu sagalee nuu laatee jira jechuudha. Inni jalqaba irra jiru sagalee laafaa yeroo ta'u, inni lammaffaa irraa immoo raa walitti aanee galuu isaatiin sagalee jabaataa nuu laateera jechuudha. Lammaffaa irratti fala jedha kuni. Fala. Fala. Yookiin furmaata nama namaa laatu jechuudha inni jalqabaa. Inni gaafa jabaatu immoo falli kun gaafa jabaatu immoo faallaa jedha. Faallaa gaafa jedhu fala inni jedhu sagaleen sun sagalee laafaadha. Fala. Faallaa gaafa jedhu garuu laan keenya jabaatee jira. Laa jedha. Faa jennee kan laa jenna. Fala inni jedhu faa jedhee laa jedha. Faallaa kan jedhu garuu faa jennee kaaneetu sagaleen kun dheeratteetti. Dheeratee ka'ee maal ta'e jabaatee jira jechuudha.
faa jennee kaane laa jedha. Sagaleen laan walitti aansee dubbifamaa wal fakkaataan lama walitti aananii galanii jiru jechuudha. Kanaaf faallaa jechuun immoo kan taqaaraanii ta'e yookiin immoo kan waliin fakkaanne jechuudha. Fakkeenyaaf poozitiivii fi negatiivii warreen jedhaman waliif faallaa warreen ta'an jechuudha. Akkasuma harkaaf miilli faallaa waliiti. Harki qabuudhaaf nu gargaara, miilli immoo deemuudhaaf nu gargaara. Warreen kun faallaa waliiti jechuudha. Kanaaf faallaa inni jedhu kanaaf falaa fi faallaa isa jedhu laati. Akkasuma qaree inni lammaffaarra jiru immoo qarree jedha. Qaree kan jedhu waan doomaa ta'e tokko qaratti baasuu qaree. Waan doomaa ta'e tokko qaratti baasne. Qarree kan jedhu garuu raan keenya jabaachuurraa kan ka'e maal jedhe? Qarree jechuun dargaggoo hin fuudhiin jiran jechuudha. Dargaggoo hin fuudhiin jiran yookiin dubartii hin heerumin jirtu qarree jennaani. Qarree yookiin nama hin fuudhin yookiin nama abbummaa yookiin faallaa qaama kan biraa keessa hin galiin jiru jechuudha. Haala kanaatiin raan keenya addatti raan tokko asitti raan lama ta'uu isaatiin laafaaf jabaataa ta'uu isaa addaan baasnaa jechuudha. Akkasuma haree kan jedhu haxaa'uu yookiin xarageessa jennu jechuudha. Yookiin haree qulqulleessuudha. Inni gaafa haree kan jedhu kanatti jabeessinu garuu harree kan jedhu nu laataa jechuudha. Haree kan jedhu nama taatee xaragamuu yookiin kosii isa sana yookiin waan ta'e bareechuu nu gaafate. Harree kan jennu garuu raatti dabaluu keenyaan harree kan jennu bineelda manaa fe'isaaf oolu jechuudha. Inni kun harree jenneetu addaan baasnaa jechuudha. Sababni isaa inni jalqabarra jiru laafaadha. Sagalee laafaa nuu laate. Inni lammaffaarraa garuu sagalee jabaataa. Sagaleen jabaataa maalirratti hundaa'a jennee dubbifamaa keenya irratti hundaa'a jenne. Kanaatiif haree isa jedhuufi harree jenneetu jabeessineerraa jechuudha. Inni itti aansee jiru ture. Ture. Ture kan jedhu wanti tokko tureera bakka wanti ta'e ta'ee ture. Tureera. Yookiin yeroon isaa darbee jira. Yookiin immoo akkas ta'ee ture isa jennu. Inni kuni garuu turre jedha. Ture. Turre. Ture kan jedhu yookiin nama qeenxee ta'e tokkoof tolaan ture. Tolaan as ture. Inni kun garuu turre jedha. Nuti as turre. Inni kun nama tokkitti harreen tokko as ture. Inni kun garuu turre. Eenyutu baay'ina waan tokko agarsiisuudhaaf jechuudha. Nuti as turre. Nuti achi turre. Nuti as hin turre. Isa jennuttiin agarsiisuudhaaf ture tokkicha jechuudha. Yookiin leexaadha jechuudha. Qeenxee. Wanta qeenxee ta'e tokko qofaa kan jiru kan nuti ittiin agarsiifnu jechuudha. Turre kan jedhu garuu baay'ina kan nuti ittiin argisiisnu kan nuuf laatudha jechuudha. Dhiifama gidduutti akkaami. Hello.
Aadeen barsiisaa. Hello. Hello. Barsiisaa. Hello. 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 Mana sagalee maal ta'e barsiisaa? Dhiifama gidduutti bilbila wayii na jalaa narra galee jirni. Maaliif rakkoon qaba ibsaadhi. Tolee, asirra geenye turee fi turree kan jedhu ragallee jirra. Garaagarummaan saagaa dubbifamaan keenya lama ta'anii wayii walitti aananii galanii inni kun hin jabaata yookiin ni laafa jenneerra. Gubaa era kuni gubaa kun immoo gubbaa jedha. Gubaa kan jedhu ho'aa waan nama gubu yookiin waan nama miidhu jechuudha. Gubaa bishaan gubaa yookiin bishaan ho'aa yookiin immoo waan nama gubu ibidda ta'uu danda'a yookiin waan ho'aa ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Gubaa jedhama. Inni kun immoo gubbaa jedha. Inni kun gubaa kan jedhu kuni ba'aan keenya tokkitti ta'uu isheetiin gubaa jedha. Gubaa waan nama gubu yookiin immoo ajaja kan nuti fayyadamu. Daggala kana gubaa. Bishaan kun gubaadha. Bishaan kun ho'aadha isa jennu jechuudha. Sibiilli kun gubaadha. Harki kee nama guba yookiin mukti kun nama guba kan jennu jechuudha. Gubbaa kan jennu garuu irra keessa yookiin gararraa isa jennu jechuudha. Gubbaa jennu. Sababni isaa ba'aan keenya gubaasa jedhu irratti ba'aa tokkotti daballee jechuudha. Gubaasa jedhu kanatti ba'aa tokkotti gaafa daballu gubbaa jennaani jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa irra jiru jabaataadha jechuudha. Inni kan biraan aadaa jedhamu. Aadaa yeroo hedduu namoonni egaa aadaa isa jedhu kana kallattii adda addaatiin barreessu. Yeroo tokko tokko aadaa isa jedhu maali akkamiin barreessu? Aadaa jedhanii barreessu. Baay'een immoo aadaa jedhanii barreessu. Inni kun sirrii miti jechuudha. Akka afaan Oromoo keessatti yookiin sirrii qubee sirriitti aadaa inni jedhu jedhee ka'uu qaba jechuudha. Hedheen kaane taanaan sirrii hin fiduu jechuudha. Sirriin kun jetti. Ammas dhufee da jetteetti kun tokko gaafatti daballu garuu aadaa jedha. Aadaa jechuun kaalcherii isa jennudha. Aadaa yookiin barteewwan naannoo yookiin immoo faayawwan babbareedinaa yookiin miidhaginaa naannoo tokko keessatti kan argamu aadaa jedhama jechuudha. Aadaa nyaataa, aadaa dhugaatii, aadaa sirbaa, aadaa boo'ichaa, aadaa
gaddaaf gammachuu kan ibsu inni aadaa uffannaa dabalatee inni kun aadaa ishee jettudha jechuudha. Isheen kun immoo adda jetti. Adda. Adda jechuun immoo kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Adda jechuun tokko fuula namaa fuuldura isaa yookiin immoo funyaan keenyaa fi ija keenyaa ol kan jiru addadha. Adda. Yookiin immoo gargar isa jedhu jechuudha. Adda addummaa isa uumu addadha. Bifti isaa kun kan ani qaburraa addadha. Bifti isaa kun yookiin immoo amalli isaa kun amala abaluurraa addadha. Amalli ishee abaluurraa addadha. Isa jennutti fayyadamuu dandeenya. Adda kan jedhu garuu garaagarummaan daa tokko aadaa isa jedhu wajjin adda isa jedhu jedhee kenne aadaan jedhu inni kun garuu adda jenna jechuudha. Aadaa adda. Inni kun ni laafata. Inni kun immoo ni jabaata jechuudha. Akkasuma baacuu, baacuu, baacuu. Maaliin garaagarummaan isaa? Caa dabilii ta'uuf tokko ta'uutiin garaagarummaa maqaa namaarraa adda ta'eera jechuudha. Baacuu kan jedhu inni nanitti maree kuni baacuudha. Baacuu jechuun boonuu yookiin kooruu isa jennu ta'a jechuudha. Baacuu kan jedhu kun garuu maqaa namaati jechuudha yookiin maqaa dubaraa yookiin maqaa dubartiif kennamu baacuu jedhama jechuudha. Kana garaagarummaan isaa egaa inni kun baacuu kan jedhe caan tokko ta'uu isheetiin baa jedhee ka'e cuuwadha. Inni kun garuu adda kanatti caan keenya dabilii ta'uudhaan kan kaase maal ta'eera? Cuuwadha. Baacuu inni kun uu keenya dheerata. Addatti garuu caan jabaateetu uun keenyas dheerata jechuudha. Baacuu cuuwadha inni kun. Inni kun garuu baacuu 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 cuu jedhee madaaba. Inni kun garuu baacuudha. Baacuu cuun keenya maal ta'eera? Sagalee waan jedhu wayii tokko gidduutti nu uumaa jechuudha. Maaliif jabaachaa jira waan ta'eef lama ta'ee dubbifamaa jiraachuu isaa kan nuti ittiin barru baacuu baacuu cuu isheen jettuun sagalee jettu wayii tokko keessa galcha. Yeroo sana sagalee jabaataa nuu laataa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa inni jalqabarra jiru baacuu inni jedhu kooruu yookiin bashannanuu. Baacuu inni jedhu garuu maqaa namaa yookiin maqaa dubaraaf kennamu nuuf laataa jechuudha. Kanaaf jabaachuu fi laafuusaa qubee dubbifamaa wal fakkaataa lamaa fi tokko ta'uu isaatiin jabaataa, lama ta'uu isaatiin jabaataa, tokko ta'uu isaatiin immoo laafaa jenneetu ilaallaa jechuudha. Inni kun immoo hatuudha kun. Hatuu. Hatuu kan jedhu waan ta'e tokko fudhachuu yookiin waan ta'e tokko nama jalaa hatuudha inni kun. Inni kun garuu hattuu. Hattuu jechuun immoo nama jechuudha kun. Inni kun hatuudha. Hatuu eenyu tata? Nama hatu namni waan hatamaa jiru hin beekamu. Garuu ni hatu. Eenyu? Namoota baay'eetu. Hattuu kan jedhu garuu nama tokko ta'uu dandeessi. Maqaa eenyuti? Hattuu. Maqaa nama tokkichaaf bahee jiru yookiin maqaa nama waa hataa jiruuf bahe hattuu jennaanii jechuudha. Inni kunis ta'aan keenya hatuu kan jedhu kunooti. Ta'aan keenya tokko jechuudha. Hattuu kan jedhu garuu ta'aan keenya lama ta'uu isheetiin hatuu fi hattuu isa jedhu jijjiiree jechuudha. Hatuu. Inni kun hatuu. Hatuu. Hatuu yookiin hatu. Hatu jedha kun. Hattuu kan jedhu garuu tuu jedha kun ammas. Maaliif? Dubbifamaan keenya ta'an lama ta'ee wal taansee waan galee jiruuf ta'an kun jabaateetu dubbifamaa jechuudha. Inni kan biraan dhalee. Dhalee. Dhallee. Dhalee kan jedhu singiliidha yookiin immoo tokkittiidha jechuudha. Dhalee. Yookiin qeenxee isa jennu jechuudha. Qalee eenyu? Tolaan lukkuu qalee. Tolaan re'ee qalee. Tolaa qofatu re'ee qalee. Tolaa qofatu lukkuu qalee. Qallee kan jedhu garuu nuti lukkuu qallee. Nuti re'ee qallee. Nuti hoolaa qallee. Maal jechuudha? Baay'ina keenya kan agarsiisu yookiin danooma kan agarsiisudha jechuudha. Danooma maaltu agarsiise? Dabilii yookiin laan keenya wal fakkaataa lama ta'anii walitti aanuu isaaniitiin baay'ina yookiin danooma
hima kanaa yookiin immoo sagalee kanaa nuu laateera jechuudha. Inni jalqabaa garuu tokko ta'uu isheetiin nama tokkicha yookiin faristi parsanii duwwaadha jechuudha. Nama jalqabaa qofa kan isheen ibsitu jechuudha. Inni lammaffaan garuu namoota lammaffaa namoota lamaaf lamaa ol kan ta'an agarsiisuudhaafidha jechuudha. Qalee qalee kan jedhu qalee maqaa dhumeera qalee eenyu tolaan re'ee qalee tolaan lukkuu qalee qallee kan jedhu garuu nuti eenyudha nuti hin beeknu nama baay'ee ta'uu dandeenya nama lama ta'uu dandeenya sadii ta'uu dandeenya tolaan sangaa qallee jechuu hin dandeenyu baacaan sangaa qallee yoo jenne himni kun dogoggoraadha jechuudha. Tolaan qofaasaa tolaan erga qofaasaa ta'ee qallee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Eenyutu qalee nuti nuti sangaa qallee nuti lukkuu qallee nuti re'ee qallee maatii guutuu ta'uu danda'a. Maatii keenya keessa maatiin nama 5 ta'ee hoolaa qalate taanaan warra abaluufa maal qalatani? Nuti warra abbaa tolaafaa re'ee qalatani. Warra abbaa badhaasaa re'ee qalatani. Qalee isa jedhu sanaaf gashuu dandeenya jechuudha. Qalee kan jedhu garuu warri tolaafaa re'ee qalee yoo jenne hiikan qabu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa jabaachuuf laafuun nuuf laatu jechuudha. Inni xumuraa buleedha kuni. Bulee. Inni kun immoo bulle. Inni kun bulee. Hoolaan tokko as bulee. Tokkicha jechuudha. Hoolaan tokko as bulee. Lukkuun tokko mana keenya bulee. Namichi tokko mana keenya bulee. Namichi tokko mana keenya hin bulle. Lukkuun mana keenya hin bulle. Tokkittii tokko agarsiisuuf. Bulle kan jedhu garuu baay'eedha jechuudha. Nuti mana isaanii bulle. Nuti mana obbo Badhaasaa bulle. Nuti mana obbo Badhaasaa hin bulle. Faallaasaa immoo. Bulle kan jedhu suni yookiin achi bulleerra yookiin immoo nuti achi hin bulle jennee kan nuti falminu jechuudha. Kanaaf bulee ishee jettu laan tokko ta'uutiin bulee eenyutu tolaan eenyutu lukkuun tokkittiidha jechuudha. Lukkuun tokko mana keenya bulee lukkuun tokko mana tolaa bulee jechuu dandeenya bulee ishee jettuuf jechuudha. Bullee kan jedhu garuu baay'ina keenya agarsiisa ammas. Bullee nuti loon keenya waliin as bullee nuti hoolota keenya waliin achi bullee nuti kaleessa tasumayyuu achi hin bulle. Nuti dheengadda tasumayyuu achi hin turre isa jennuu jechuudha. Hin bulle. Faallaa yookiin immoo bakka sana mormuudhaaf kan nuti fayyadamnu jechuudha. Danooma keenya agarsiisuudhaaf kan nuti fayyadamnu ta'etu nu tajaajila jechuudha. Warri kun gaa warra sagalee jabaataa qabanii fi sagalee laafaa jedhamanidha jechuudha. Sagalee laafaa warri nuti jennu akkuma jalqaba laallee keessatti sagaleen tokko sagalee laafaadha kan nuti jennuuni. Himoonni sagalee suu keessatti dubbifamaan keenya tokko tokko ta'anii yoo galan yeroo hundumaa laafaa jennee dubbisna yookiin immoo waamuu dandeenya jechuudha. Sagaleen dubbifamaan keenya lama ta'anii walitti aananii galanii jennaan immoo sagaleen sun sagalee jabaataa jedhamu jenna. Sababni isaa lama ta'anii gaafa walitti aananii galan tokko sagaleen sun hiikasaa jijjiira. Lammaffaa dubbiin sun akkaataatti jalqaba dubbisnee wajjin hin dubbifamu. Sababni isaa immoo hiika kan biraa nuuf laata waan ta'eef jechuudha. Bira kan jennee fi birraa kan jenne bira kan jedhu cinaa yookiin bukkeessa jennudha. Naannoo Arsiifaatti garuu bukkee kan jedhu hiika kan biraa qabaata. Naannolee Wallaggaa fi xiqqoo gara Shawaa gar tokko keessatti immoo bukkee kan jedhu cinaa isa jennu fayyadamna. Naannoo Arsiifaatti garuu hiika adda biraa qabaata. Cinaa kan jedhu kuni arrabadha. Naannoo Arsii natti fakkaata Arsii haa ta'u Baalee naannoo sana keessatti jechuudha. Bira kan jennu garuu na bukkee na cinaa isa jennu fayyadamna jechuudha. Birraa kan jedhu garuu birraa kan jedhu immoo fulbaana jechuudha. Fulbaana onkololeessa sadaasa. Warreen ji'a tokkoffaadhaan hanga ji'a sadaffaatti jiran Oromoo maal jedha? Ji'a birraa jedhaani. Waqtiilee 4 qabnu keessaa birraa. Birraa jechuun isa bari'e. Isa yeroo itti irreechi gaggeeffamu, masqalli gaggeeffamu fi yeroo itti barnoonni jalqabu hawaasni akka biyya keenya Itoophiyaatti yeroo isaan itti barumsa tokkodhaan jalqabanii yeroo itti hawaasni wal arguu jalqabu yeroo itti bishaan hir'ate birraa jedhama.
biraa fi birraan garaagarummaa akkasii qabaata jechuudha. Falaa fi faallaan illee akkasuma. Fala kan jedhu nama mala namaaf malu jechuudha. Nama kallattii furmaata namaaf laatu fala jennaani. Faallaa kan jennu garuu kan wal hin fakkaanne yookiin kan wal faallessu ta'eetu kan galudha jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Warreen kun warreen faallaa walii galuu danda'anii fi wal faallessuudhaan hima wal adda ta'an laachuu danda'anii jechuudha. Jabaachuu fi laafuu